Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyiif araarri waaqayyoo sinumaaf haa baay'atu lafa latti jirtanitti kallattii jirtan irratti qilleensa irra qaalee tulluu irra bahee karaa irra bahee caakkotii irra cehee hunduma keessanii fi nageenyi waaqayyoo siniif haa baay'atu akkuma amantii keessanitti fayyaa keessanii nagumaa jirtu nuyi jirraa gooftaa keenyaaf haa galatu inni nageenya keenya baay'isee har akka geenyu akka irra ilaallu afuura qulqulluu akka baafannu isa nu gargaaree isa nu eegee walitti nu deebiseef galanni fulfinnaa ta'u har'a haadha eebbuu maal qabattee dhuftee yoo naan jettanii nyaata ajaa'ibaa nyaata addaa tokkoon siniif fudhadhee dhufe nyaatichi jechuudha baay'ee mi'aa baay'ee dhuma tokko lalaalii na nyaadhaa jedha asumaan immoo jechuudha lidatii mucaa kootii ishii hangafaa qaqqabeera nyaata kan akka sponsorii gootaniif ishee sponsorii godha maalinni Oromoo maalinni dhagaa akka Oromoo mucaa koo sponsora godhaan siniin jedhe ishee hangafaa kana bakka nyaatuma addaatiin jechuudha nyaatuma biyya lafaarraa adda ta'e kanaani mucaa koo ishee hangafaa kana bakka surprise manaa godhaan jedhe maal taatanii Oromoo jirtu singaruu na qoosanillee qoosadha nyaata akkasitti bareedaa kana nuuf hojjettu mucaa takkadha mucaa takka akkasumatti nu dhiyeetti nuuf hojjetti nuuf kenniti yaa buna ishee akkatti inni mi'aawu yaa biddeen ishee akkatti mi'aawu yaa buskuutii ishee akkatti mi'aawu waa baarki kee eebbifamnaan jettanii maal isin garuu eebbifamii eenyuun gurshumee biddeen kana laal biddeen qamadii adii jira biddeen qamadii diimaa jira xaafii diimaa jira jechuudha qamadiin jedha ijoollee laala nan dulloome bar mee tokkicha kolfaa haadha eebbaa hodoo qamadiin argin qamadii jettaa biddeen xaafii diimaaf xaafii adii adda baafachuu dadhabdeen jettanii maali ijoollee kun maali jaartiin kun gadi corroqxi maali kun ijoollee nama chaayikaa araqee malakkee lama naa bituu diddanii araqee malakkee lama naa bituu jirtanii guushiin tokko jirti guushittiin itti hunadha jedheetanii yaadaatuma jira bunna koo malakkee lama faana achumaanis immoo guushii koo malakkee lama wanitti dhuge gaariidha mitiire maal ilaalta sheer godhi mee maal ilaalta maal afaan bantee tona ilaalta sheer godhi laayikii godhi maal jechuudha Oromoo isin garuu maalumaaf nagattanii mee sinan gaafadha mee asumaan na deebisa mee hoggaan ija fuuldura keessan dhaabadhee sin gaafadhu sin ilaalu naaf hin deebiftani amma garuu jechuma koo qofa dhageessu anoo subscribe 7,000 qaba isin waan ilaaltan nama 70 maal jechuudha yoo nan barbaanne subscribe keessan fudhadhaan irraa deemaa isiniin hin jenne eeganan ilaaltan ta'e maaliif subscribe na gootani maaf subscribe gootanii hin jedhe eeganan ilaallee eega waan anan hojjedhu nan ilaallee subscribe keessan fudhadhaati sokka mana koo keessa baa dhugaa rabbii namni nan ilaalle mana keessa maal hojjeta subscribe ni achi gubbaarra taa'eetoo eega dhuftanii ani ko miiliyoona nan ilaallama jedheetanii ofitti boonaa ture isin miiliyoona dhiisitoo namoota 70 iyyuu na ilaaluu diddan hin cabee hin cufee hin kutee hin falatee mataatu bu'aafate jedheetoo isinii fidure akkas fiduu na ilaaltu gaafas Oromoo amma Oromoon arraban beeku odoon sin arrabse amma teessaniitu mana dhaggeeffattu badinaan jettu malee ija keetti falaxaa cabsine naan jettaniituma asumaaf asina butattanii jaartidhuma guddoo kana salphisuudhuma barbaadan anoo sinin arrabsu sinirraa dhalachuu kootti garuu nan gadda dhuguma koo an Oromoo irraa dhalachuu kootti nan gadda odoon saba biraa keessatti dhaladhe eebbuun koo yooneessa jirti seetan yuutuubii ishii guddatee nama iyyeessa meeqa gargaarti seetan dhugaa rabbii isuma dhugaa koo sinin jedha anoo kana sinin sobu Onsobe immoo cubbuudha ka somni cubbuu mitiire kanaafi ani maallaqa naa kennaa siniin hin jenne viidiyoodhuma nani gadi lakkisuu naaf ilaalaa viidiyoodhuma nani gadhiisuu laayik naa tuqaa sheerii naaf godhaan siniin jedhe isinoo sheeriis gochuun beektan laayikiis gochuun beektan namas ilaaluun beektani kanaaf iyyuu mee kan nyaatichi immoo hin bareeda jedhame jidduutti odumaan raba koo dhageessanu hin bareeda nyaatni isinii dhiyeessaa jiru kun hin bareeda isuma dhugaa jedhame hin bareedamti hin bareeda maalan godha jechuudha nyaata kanaan qopheessitu isa gabataa jedhamti mucaa yeroo darbee yaaka
afa Oromoon nyaata sin qabu natti fakkaata bari dhugaa rabbii nyaata sin qabu natti fakkaata. Yeroo darbe jechuudha mucaan kuni nama 50 maammee gaarootuu bibeettu miti. Gaarootuu bibeettu ishiin nama 50 nama nyaata kana nuuf hojjetee nuuf afeeru nu goote nyaata akkas fakkaatu kana nuuf hojjettee nu afeertee warroonni sadaqaa godhachuu barbaadanii warroonni akkas nama daandii qarqara taa'uu nyaachisuu barbaadanii namoota nama harka namaa eeguu barbaadanii du'aa akkasii godhan barbaadanii fakkeenyaaf haadholee akka hebbuu akkasii nyaachisan barbaadan dubartii kana biratti ajajattanii too ati hebbuu sinii fuutee too keessitee too sinii nyaachifti lakki haadha hebbuu sin barbaadnu nama biraa barbaadna yoo jettanii liinkii teelegiraamii ishee as jala siniif godha bilbilattanii maatiin keessan naqanii harkaa sinii fuudhanii sinii nyaachisuu danda'u jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessa bakkuma hundumaayyuu siniin geessiti dhuftee too sinii nyaachifti bakka barbaadan jechuudha. Tola ooltummaa akkasii sin ollaa hin nyaachisna yoo jettan jechuudha. Oromoo nyaachuu argeen beeku. Oromoo TikTok fi waan irratti ol nyaattuun arga malee Oromoo gadi baatee too deematu hiyyeessa naa nyaachisaa mee hiyyeessa akkas godhaa jettuun agargu dhugaa rabbii. Ani durikko Oromoon gara laafessan se'a. Oromoon kennaadhaan se'a. Oromoon baay'ee nama garaa namaa laafan se'a. Dhugaa rabbii Oromoon garaa laafu. Oromoon garaa isaa dhagaadha dhugaa. Isuma dhugaa natti miyoo jettan. An akka Oromoo garaa dhagaayyuu nagarree ano. Isuma dhugaa. Ormikkoo istimee mister eenyuun jedhamu agartaniitu miti akkatti isaan nyaachisan. Eenyuun fa'i gadi ba'anii too. Ijoollee warra kaamee mee garaa godhadhaa mee ijoollee. Mee garaa godhadhaati hiyyeessa nyaachisaa. Hiyyeessa bira dhaabadhaa. Yaa Rabbii koo yaa Rabbii koo yaa Rabbii koo yaa Rabbii koo yaa Rabbii koo. Isinuma bari immoo koo an dhaqee anna dhibu keessaa an ormaaf dhaqee kennu immoo koo sunuma bari. Oromootti garaa jabaata malee isinuma immoo bari koo karaa biraa immoo yoo jenne an dhaqee tokkoffaa irratti eenyuudhaaf kennu immoo koo sinuma dhabar. Dhugaa Rabbii kun koo waliin sobamu sinuma dhaqoo dhaqee mimmaan keessan facaasee orma jala dhaqee to'an kennu. Oromoon naa kennu isiniin jirre Oromoon kadhattu tokko maal jette seetanii TikTok irratti har'a dhaqeen ilaala. Maal abbaa kee teessee too kadhatta TikTok irraa Oromoon kadhattuu hin qabdu badasii. Eessatti dhiiga kee dafqa kee gadi urguuf yaarcaasiti hojjedhuuti fiigii hojjedhuuta guddisi malee maal teessitoo TikTok irra teessitoo kadhatta jetti takkaan jechuudha. Ani TikTok irratti ani kadhanne jechuun odumaa si olee gaggara gashitu ilaalta miti. Oromoon onaa kennisiin jedhayyuun kenni tokko uummanni TikTok isa nama maali kun ikkoo abaluuf abala akkas ol godhe jedhe irratti leenca ol darbatu isa taa'e too miskiina isaa maaloo meekottaa too fakkaatte akka eebbutii daabbarii bitaa gaafa siniin jedhanii akka waan gurri keessan hin nageenyetti nama bira dabartu gurra keessan achi qabattanii too dabartu garuu nyaatichi hin bareeda miti. Waanuma fe'eefu nyaatichi hin bareeda nyaaticha laayikii godhaa meeqa sumaan kaa sagalee jalaan nyaata ilaalatti irraa sagalee dhaggeeffadhaa. Maalan godhane fuuldura dhafee to'on sinitti bina dhaga'uu diddanii. Akkasumatti illee na dhageessu laata nyaatichuma ilaalallee yoo na dhaggeeffattan jedheen ikkoo Oromoon kaata na dhaggeeffachuu dhiise. Oromoo anuma sinii wayya lakki Oromoo koottaa lakki Oromoo boroo eebbaan guddattee bakka guddaa geessee too sin taajjabdi. Ana sin taajjabdi sin taajjabdi lakki. Inna jedhame amma sinitti hin baay'isu bakka nagaa oolaa bakka nagaa bulaa waaqayyo koo isa dubbanne dhiifama nuuf haa godhu. Yoo ayyakkine sinii irra nuuf haa darbu jenna. Maanuma fe'eefiyyuu karaa akka nagaan nuuf turaa akka isinan jaaladha dhugaa Rabbii share godhaa like godhaa. Mee laayikiin mee viidiyoodhuma kanallee 5,000 na ilaalame nama 7,000 jira 5,000 na ilaaltan maal taatu. Yaa Rabbii koo Dr. Naaf yaad share godhi. Aftaamuu lamuu qaanqoo ishee share godhi. Najja subscribe na jala jirtu. Beekii shoo share godhi. Fayyoo share godhi. Didhaa share godhi. Eenyu maqaan isaa tokko Arabaan ijoollee YouTube gurguddaa maakii shoon illee hin jiru illee subscribe ofuma isaati YouTube isaarraa iyyuu badeera. YouTube isaarraa iyyuu Iyyaasuu Birraa share godhi. Subscribe ol takkoota kana ko ijoollee asuma dhugaa dubbadhu yoo jettan dhugaa Rabbii ijoollee gurguddoo tokko subscribe na godhe bar share naaf hin godhan malee maal taatanii nan ilaaltanis subscribe keessan fudhadhaa biraan naa gahaa dhugaa Rabbii biraan naa gahaa egaa naa ilaalanii share naan goone maaliif subscribe na gootanii
Ana haadha hiyyeessaa, haadha Oromoo, haadha ijoollee keessanii hin guddistan taanani maaliif subscribe gootanii? Dhugaa Rabbii biraan nagaa jaroota kana biraan sheeraanaa godhani. Meestii malee yoo baxabbaxxan sheerii baxabbaxxanii yoo miliyoonni na ilaale Oromoo miliyoona